Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota kubbaa miilaa seenaa ajaa'ibsiisaa taphataa sababa hiyyummaan kophee malee lukaan kubbaa taphachuurraa hanga mootii kilaboota Ingilizii Liverpooliif taphachuutti ka'e Darwin Nuunez isiniif qabannee dhumarraa hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin tura. Darwin Nuunez akkas jedha. Na yaadadhaa yeroo ijoollummaa kootii yeroo nuti waan nyaannu dhabnee garaa hidhannee bullu hedduudha. Nu caalaa haati keenya beelaan dararamteetti. Nu nyaachistee isheen immoo agabuu bulaa turte. Bakkaan irraa dhufee yoomiyyuu hin dagadhu Darwin Gabriel Nuunez. Maqaa masoo Cavani jedhamuun kan beekamu Darwin Gabriel Nuunez Ribeiro Juunii 24 bara 1999 haadha isaa Silvaa Ribeiro abbaa isaa Bilbaanoo Nuunez irraa magaalaa kaaba Uraagayitti argamtuuf Artigas jedhamuun beekamtu dhalate. Darwin Nuunez maatii isaatiif ilma lammaffaadha. Maatiin isaa hundi isaanii Ispeenota yoo ta'an baay'ee harka qalleeyyiidha. Harmeen isaa qaruuraa pilaastikaa walitti qabuun kan gurgurtu yoo taatu abbaan isaa ogeessa jaarsaa ta'uun kaffaltii baay'ee gadaanaa ta'een ilma isaanii guddifatan. Baay'ee harka qalleeyyii ta'uu isaaniirraa kan ka'e yeroo Darwin Nuuneziif obboleessi isaa utuu irbaata nyaatiin bulanis hedduudha. Maatiin jireenyaa isaanii qarqara bishaanii waan tureef yeroo roobni humnaan roobu balaa lolaa maatiin isaaf namoonni naannoo sana jiraatan qabeenyi isaanii jalaa manca'aa ture. Come see the scars of love upon his hands. The king is in the room. We'll watch the darkness flee at his command. Who is this king? Who is this king? Darwin Nuunez ganama sa'aatii tokkotti gara barumsaa deemee sa'aatii 9tti gala. Ijoolleen naannawaa isaanii yeroo mana barumsaa deemtu nyaata qabattee deemti. Isaaf obboleessaa Junior Nuunez garuu nyaata qabatanii deeman waan hin qabneef haftee tiraafii nyaataa turan. Darwiniif obboleessi isaa mana barumsaa irraa yeroo deebi'an kubbaa miilaa taphachuu leenjuu ture. Keessattuu obboleessi isaa Junior kubbaa taphachuu irratti cimaa waan ta'eef nama har'aa kana akka inni ta'uuf dhagaa bu'uuraa kaa'ee jira. Maatii rakkina guddaa keessa jiru kana baraaruufis karaan jiru kubbaa miilaa ta'etti mul'ate. Abjuu kana dhugoomsuuf lamaan isaaniittuu iddoo dhalootaa jira Artigas irraa fagaachuun magaalaa guddittii Uraagaay Montevideootti kan argamu gidduu gala leenjii dargaggootaa Peñarol jedhamu keessatti leenji'uuf taphachuu eegalan. Haalli maatii isaa keessa jiran garuu obboleessa isaa Darwin Junior Nuunez baay'ee waan jibbiseef kubbaa miilaa taphachuu dhiisuun yeroo isaa guutuu hojii hojjetee maatii isaaf obboleessaa gargaaruuf murteesse. Boodarra nu lamaan yoo kubbaa taphachuutti deebine maatiin keenya ni bada. Ati jabaadhu fuulduratti nama cimaa nuuf taata. Ani garuu isi gargaaruun qaba jechuun itti dhaammatee na biraa gara Artigas qajeele jedha Darwin. Inni nuuf of kenne kun immoo waan yoomuu dagachuu hin dandeenyedha jedha Darwin. Darwin akkaadamii kanatti makamuuf yeroo lama qormaata kan kufe yoo ta'u garuu abdii kutachuu dhabuun carraa sadaffaarratti milkaa'eera. Darwin Nuunez kophee qaawwadhee kubbaan taphadhu waan hin qabneef miila koo duwwaa kubbaa taphachaa ture jedha kaleessaa yommuu yaadatu. Darwin kilabicha keessatti waggaa 3 garee umurii 17 gaditti taphataa kan ture yoo ta'u bara 2017tti garee jalqabaa ol guddate. Garicha keessattis hanga bara 2019 kan ture yoo ta'u yeroo garaagaraatti miidhama cimaa keessummeessu yaaliin baqaqsanii hodhuu isaaf taasifameefii jira.
Taateen kunis waggaa tokkoof baatii 6 kubbaa miilaa irraa isa fageessite. Boodarra akkuma ta'e dandamatee yoo deebi'u tapha isaa jalqabaatiin ammas irra deebii miidhamuun bu'aa miila imimmaaniin guutameen dirree keessaa ba'e. Miidhamni isa mudate kunis cimaa waan ta'eef yaalii baqaqsanii hodhootu isaaf taasifame. Yeroo sanatti Darwin Nunes kubbaa miilaa taphachuu dhiisuuf yeroo inni murteerra ga'eef karaa dheeraa deemuu akka hin dandeenyetti dhaga'ame ture. Sababni isaa miidhamni isarra ga'ee ture baay'ee akka itti ulfaateef irra deddeebi'eetti dhaga'amaa waan tureef akka ta'e dubbate. Egaa daawwattootaaf hordoftoota keenya seenaa Gabriel Nunes kutaa tokkoffaa qabannee isiniif dhumne hanga kana ture. Kutaa lammaffaa isaa yeroo dhiyootti qabannee isiniif dhumna waan ta'eef subscribe, share gochuun nu warra dhaabadhaa. Galatoomaa. Light of the world, there's freedom in his name. Awesome in power, reigning forever. Light of the world, there's freedom in his name. The healer's in the room.